هي داو تتخنيا أخبرجمو example خان عندورو هجنة تريجرام أماس example تكو short لي سنفقوني أكا سنفقلو تبايسي أكا سنفقلو فسنف الردي بساجر جرام مالفين كورسين كون كورسي exit exam بيوان تفي جرام كناف مي example كنا ها ولين إلالو the Ahmed and Bahari have capital balance of 100,000 and 200,000 respectively. Ahmed في Bahari نيجولا capital balance نساني خنقول كلها يجولا هم ربا في هم ربا لما يجولا. Because they have agreed to accept Mr. Chala to join the partnerships. Because وليف قال نسال لما نكون يجولا to accept فرد جولا يجولا Mr. Chala نكسينوف partnership يخانا خيسة تكسينوف the contribution cash of بر 100,000 كناف مالك أبو كيسا كما يبتكو partnership كناف أكتسين for join the partnership in cash of بر 100,000 قال كنا كما يبتكو سين وربادي and get only 20% ownership for the ratio كناف مالك كما يبان كنا كيسا percentan ديدم equity ساكتو مالكني percentan ديدم ownership of interesting akka itti argatu jechuudha maallaqa percentage didamman kana kan ittiin qabeenyi isaa godhatee fudhatu keessaa jechuudha maallaqa walii gala partnerii irraa percentage didamni akka capital isaa ta'u yookaan akka equity isaa ta'u waliif galanidha jechuudha kanaaf the ratio of the three partners members are 1 ratio for Ahmed 2 ratio for Bahari 1 ratio for Chala ratio is nuf kanname jira jechuudha ratio isaan sadeeniitiif jechuudha ratio tokko ratio lama ratio sadii isaan sadeeniif nuf kanname kanaaf yoo lolaallu walii gala isaa maallaqni nuti qabnu meeqa jechuudha 400 jalqaba for before admissions of Mr. Chala the capitals of partnership are 300,000 because 100,000 and 200,000 are submissions of the Ahmed and the Bahari capitals are 300,000 ومن بسدي يدبلت إدامة إسهال لمان كانت يجري جلق بس هي ندرت يجري مستر جاراني كان في خمن دبي تكو أحمدي في خمن دبي لما جروب بحري دافع يجري كان there after Mr. Chala joined the capital or the equity of partnerships are increasing for 400,000 Mr. Chala negasene bodam kuma dibba afurin double jechuudha kuma dibba sadii osoo qabu kuma dibba tokko irratti dabalame kuma dibba afurte jechuudha kanaaf Mr. Ahmed and Mr. Bahari and Mr. Chala are there 100,000 200,000 and 100,000 thus the Mr. Chala have 20,000 or 20% for overall capitals capital ولي قال خيرنا مستر Chalan percentage ديدم أكارجتو وليف قال لي جراجو كنا كم ديبا فررا percentage لما وكان percentage ديدم 0.2 or 20% يورغنو كم سديتم أرجعنا يجوا كوني سديتمني capital ينيوتي جوا capital مستر Chala تيجوا كنا را bonus to existing partners or for all the partners are 20,000 kumni diddam jechuudha boonasii partneriin duraanii argatan keessaa kuma diddama jechuudha kuma diddama kana akkamitti hiratu yoo jenne ratio irratti hundoonee jechuudha yeroo baafnu jechuudha jalqaba yeroo boonasii akkamitti akkaataa ilaallu jalqaba ratio nuuf kennamuu qaba jechuudha ratio yoon kennamne boonasii existing partners haa ta'u new partners argachuu hin dandeenyu jechuudha kanaaf boonasiin Ahmedin qabu hisaam bonusii tokko jechuudha ratio isaa tokko jechuudha ratio tokko ida'u sadii ta'a jechuudha maaliif 1 plus 2 2 plus 1 are 3 bonus 3 ratio 1 over 3 ratio woni khayna jechuudha lama fi tokko maal jechuudha kan Bahariitii fi kan Chalaa jechuudha yeroo kana waliin baay'ifnu 1 over 3 multiplied by 20,000. 20,000 are bonus to existing, and the 1 over 3 are the ratio of Ahmed's. There,
the summations of or multiplying these equations, there is 6,667 bir arganna jira. Akkasuma for Bahari 2 ratio, the Bahari ratio or interest ratio are 2 ratio. 2 ratio divided by 3 ratio. Kanaf 2 over 3 gonna 2 over 3 multiply by 20,000. 20,000 are also bonus to existing. Kanaf yero arganna jira kuma khulasa divi dibasa divi sodomi sadi inni arganna jira. Yero kana journalized godu qofa jira inni step inni dhuma jira. Erga bonusi kana addan hiranne jira maalifi khumni saddeetamni kan kapitaala caalati jira. Akkasumas bonusin Ahmed argatee fi bonusin Bahari argatee asirratti calculate goone kaawwanne jira waan ta'eef the cash of the capitals or the cash of joining for partners 100,000 kumni dhibbi tokko jechuudha maallaqa partnership keessatti galeedha jechuudha kumni dhibbi tokko. Kumni dhibbi tokkoon kun akkamitti akka ittiin distribute or allocate ramadame yoo ilaallu kumni dhibbi partnerii seenee kun hiramee jira jechuudha. Abbootiidhaaf equity ta'ee bahee jira jechuudha. For bonus for the existing for a new partners equity. Equity partnerii haaroonni seenee fi akkasuma bonusiin partneroonni keessa jiran argatan irratti allocate ta'ee jira jechuudha. Kumni dhibbiin kun cashin seenee kun jechuudha. For cash from debit and for Ahmed Capital 6,667 and for Bahari Capitals 13,333 and for Chala Capitals 18,000. Maallaqni kun waliigalli isaa kuma dhibba ta'a. Kumni dhibbi kun yeroo walitti ramadame jechuudha haala kanaan ramadamee dhumee jira jechuudha. Haala kanaan boonasiin oldiin itti argatu kan itti ilaallu keessaa inni tokko isa kana jechuudha. Okay, barattoota keenya har'aaf qophiin keenya bonus to oldii kanarratti kan xiyyeeffatedha. Isa kana baay'ee example lamaan isiniif ilaallee ture jechuudha. Kana bonusii new partners video itti aanutti kan hojjennu ta'an hanga video khani wala garutti qophiin keenya kanuma fakkaata nagaatti isin jechuu barbaada.